Kudha sagal saddeettamii jaha torban kuttaa'im kutataa ilmaa mootii sagalee kiilolee miidhachuun Oromiyaaf gumaachite. Leenci kun qabsaa'aa gameessa urjii aartii Oromoo didaa roorroo xiiqeffataa dhiiraa jabaa biyya abdatu ture. Namni jabaan kun gara laafessa dhiiraa marartii sabaa jigna roorroof hin jilbeeffanne kan lolus irraa bareedu hayyuu akka itti dubbatu beeku ayyaantuu fageessee raagu abdii miliyoonota ture. Ta'us akkuma inni lubbuun dhiiraa biliqa gaafa baatuun beekanii jedhe galgallee hamtuun waxabajjii 29 dhufte saba inni jaalatuun gargar isa baafte. Looyyaa harka fuunee hordoftoota keenya jaalatamoo kanneen kutaalee addunyaa garaagaraa teessanii karaa chaanala yuutuubii Milkoo Entertainmentiin hordofaa jirtanii kun qophii keenya tibbanaati. Qophii keenya tibbanaa waliin milkeessa galatooti. Hanga xumura qophii keenyatti turtii keessan waliin qabaadhaan affeerraa keenya yeroo hundumaatti. Kalchi guddaan halaalaa ifoggootni onnee garam artistaa Haacaaluu Hundeessaa bara 1986 qeeggootota Oromoo hedduu biqilchite. Ambootti haadha isaa aadde Guddattuu Horaa fi abbaa isaa obbo Hundeessaa Boonsaa irraa dhalate. Akkuma umriin isaa barnootaaf gahe Liibaniif Caritti barnoota sadarkaa duraa mana barnoota Ambootti barnoota sadarkaa lammaffaa barachuun xumure. Artistaa Haacaaluu Hundeessaa hiriyaa isaa ijoollummaa aadde Faantuu Damisoo waliin bultii ijaaree abbaa ijoollee dubara 3ti. Oromoon jibichi korma ta'uu adda isaarraa beekama jechuun mammaakee Haacaaluun umrii kichummaa isaarraa kaasee jaalala aartiin booji'ame ijoollummaa isaa irraa michuu kiraaraa fi maasinqoo ta'e qarree fincaa alagaa fi burqaa taa'ee sagalee isaa kiiloleen sirboota Oromoo hangafoota isaa weellisaa guddate. Kanii gara kuteessii sabaa kun mallattoon dhiirummaa fi gootummaas ijoollummaa isaarraa kaasee ijaa fi adda isaarraa mul'achaa kan ture yoo ta'u bara 2003 sababa fincila diddaa gabrummaa barattootaa fi dargaggoota Oromoo Ambootti dhoohee turiin qabamuun Karchallee Ambootti hidhame. Turtiidhaa waggoota 5 booda bara 2008tti bilisa jedhamuun Karchallee Amboo irraa gadi lakkifame. Akkuma hidhaan kuraasuma dhiiratti jedhan artistaa Haacaaluu Hundeessaa Boonsaa hidhaan abdii hin kutachiifne. Xiqqeeffatee akka faana gootota Oromoo hangafoota isaa imalu isa taasise. Keessumayyuu jaalalli ogummaa aartii ijoollummaa isaarraa kaasee keessa isatti uumame Karchallee Ambootti dagaaguun mul'ate. Kanaanis achuma keessa taa'uun walaloo fi yeedaloo sirboota albaamasaa jalqabaa sanyii mootii hedduu katabee xumure. Bara 2009tti albaamasaa sanyii mootii gurra uummataan gahe onnee uummataa booji'e. Sana booda artistii Jaamboo Jootee waliin ta'uun albaamisaa sanyii mootii keessaa sirboota muraasa filachuun VCDdhaan maxxansee qalbii uummataa hate maqaan isaa fagoo gahe. Haacaaluun kanaan hin dhaabbanne imala aartii waliin eegale itti fufee. Aartiin dabaalee qabsoo Oromoo boba'aa ta'e qabsoo Oromoo fuulduratti imalchiisee diinota abdii kutachiise. Sirba isaa maasaa gamaa jedhu keessatti maasaan gamaa lafan baatu talbaa facaafata taati tokko du'ee tokko nyaatu wal gaggalaafata taati jechuun Oromoof abdii diinaaf qormaata ta'e. Sana booda egaan gara Ameerikaa imaluun albaama isaa lammaffaa waa'ee keenya jedhu bara 2013tti uummata isaa biraan gahe. Albaamiin kunis Amaazoon irratti haala dinqiin gurguramuun reekaardii albamoota muuziqaa Afrikaa cabsee tokkoffaa ta'e. Bara 2015 sirba isaa qeenxee maalan jiraa jedhu keessatti laalgalootu gulalleen kan tufaa laalgalootu garabbichuu ture laalgalootu galaan finfinnee marsee laalgalootu sila akka jaalalaa laalgalootu walirraan fagaannu jirannu fageesse diiganii gaara sanii gaara diigamuu mallee nu baasan addaan baane nu addaan bahuu mallee
Koggolaaneettiyam farda siidaa hatanii siidaa dabalee sooreem koggolaaneettiyam erga nu daangessanni bari ture bubbulee jechuun dararamaaf saamichaa lafaaf eenyummaa Oromoota magaalaa Finfinnee sirnoota Habashaan miidhamanii sagalee isaa kiilolee sanaan lallabee fincila diddaa gabrummaaf maastar pilaanii Finfinneef humna ta'e. Akkuma inni sirba isaa gallakkiseen fincila diddaa maastar pilaanii Finfinnee baatii waxabajjii keessa guutummaa Oromiyaatti dhoo'e alagaa naachee saba isaa onnachiisee qabsoo finiinsee. Onkololeessaa keessa sirba isaa qeenxan madfiin Oromoo kitteen miliyoonota aartistaa Haacaaluu Hundeessaa jirra jechuun Oromoota onnachiisee abdii itti hore. Sirba kana keessatti jirra bullee barii arguuf garaa nu wallise yaanu him yaawaa irraanfachuuf yaanu him tafkiidhaaf utaalchoo ergoodhaaf miliqim taddee kutteen baanem wayyuudhaaf rasaasam allaattiidhaaf kochoo kochaadhaaf dhagaacham keenya maaltu didam jirra hunda baacham shiranii isaanuu nu doorsisanii akka sirraa cituuf yaadanii maal godheen an sirraa citam si fudheen amboo koolixaa jechuunim gola Oromiyaa naanna'ee Oromootaaf abdii ta'e. Bara 2017 galma barkumetti konsertii deeggarsa Oromoota naannoo Sumaalee irraa buqqaniif qophaa'e irratti diina dura dhaabbate geeraree uummata isaa onnachiise. Konsertii kana irratti jirtuu jechuun Oromoota gola cufaa nagaa gaafate. Akkas jechuun geerarsa isaa itti fufe. Geerar naan jettu meeqa itti aleeluure badi naan jettu meeqa qajeeluure dhiiree geerareen qufni hidhaa qaalittiin jira karchallee amboo jira anuu maalan geerar anuu yaadan yeelalam yaa ijoollee bannee rakam gurrabbaa gannee rakam Oromoon maalum godheree maalum gochuu dideree yaallee hamma dandeenyu kana caalaa maal goonuufi xinnaas gabbaree guddaa akka wajjin bubbulloofi obsuun waanuma jiru obsinee hamma obsaa erga sodaa fakkaatee keenya isheetti cabsaa jechuun galma barkumee raatse. Oromoon akka falmii isaa itti fufudhaame gaafaan akkanam Haacaaluun akkuma maqaa isaa ta'ee diina caale diinaaf mataa bowwoo ta'e 4 kiiloo yaaddoon gaaga'e. Konsertiin sunis tamsaasa kallattiin OBN irratti darbe. Yeroo kana diinonni Oromoo abdii kutatanii sana booda qabsoon Oromoo finiinee diina 4 kiiloo baqachiise. Malamaaf 20 baatii waxabajjii keessa OBN irratti afgaaffii gaazexeessaa Guyyoo Waaree waliin taasise irratti Oromoof qaalii ta'uu isaa akkasumas seenaa farda siidaa dabalee kan hatamee dubbate fardeessa akka abbaaf deebi'u dhaame. Seenaan hirmi hin nyaatu jechuun galmii seenaa saaqee dhalootatti dhugaa jiru hime. Baatii waxabajjii keessa gaafa guyyaa 29 diinni isa galaafachuun sabaa fi biyya isaa Oromiyaan gargar isa baaste. Gaafa wareegame isaa dacheen raafamte guyyaan dukkanaa'e saba qalbiin cabde mormiin guddaan ta'e biyya raase. Sana booda egaanii sabni hamilee dhabee dhugaan isaas awwaalame. Abbaa malee hafeem dhiigni isaa shiraan dhangala'e biyya boqonnaa dhoorgee yaaddoon gaaga'e. Maarree hordoftoota keenya kanneen kutaalee addunyaa garaagaraa teessanii karaa chaanala keenya Milkoo Entertainmentiin hordofaa jirtanii qophii keenya dhibbanaa akkanumaan golabuuf dirqamna. Kanneen chaanala keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Turtiin waliin qabaattaniif galatoomaa. Horaa bulaa deebanaa.